السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى يو إيمو نمني سوجي fayyadamaa jiraate akkatti logout gootanii keessaa baastan isin agarsiisa. Nu waliin tura. Iimoo keessa seentanii achiin bakka piroofaayilaa argattu hittaniin booda seetingii tu seentan. Seetingii erga seentanii booda dhiyoo ana afaan arabii fayyadamaa ingiliffaan isinitti hima garuu tokkoffaa irratti ikhtiyaaraat jedha kanaa miti tokkoffaa bira kutaa lammaffaa miti sadaffaas miti afuraffaa isa 1 2 3 4 5 6 isa jahaffaadha hisaab والأمان kan jedhu kana afaan ingiliffaatiin account and privacy isa kana tuytan. Sana erga tuytanii booda haala kanaa isinii ba'a. تغيير الرقم ingiliffaan change phone number dha. Tokkoffaan isa lammaffaa idaara al-ajiza device remove device ingiliffaan akkas ta'uun oolu yani isa lammaffaa kanarra dhoytanii mobaayilota keessa isin jawaala keessa iimaa ta'an keessa jiru isin agarsiisa. Haala kanaan irra dhoytanii hadf yookaan delete isinii baasa ingiliffaa warra fayyadamu delete gootanii delete irra tuytan. Achi immoo darisaalaan akkanaa isinii ba'a. هل أنت متأكد أنك تريد تسجيل خروج من هذا الجهاز؟ حسنا جدا أوكي جتما يرى أكس قوتن بودا لكم سكينا إسني فيديتي كودي سنغافت أنا ما كودي تقدروا على تقل تجرب ننغافنة كودي سنغافتا كودي لسني أرقم المساجي كيستي حالا كان عن جتشورا يوريما verification code is 6765 lakkoomsa 4 isin argiti sharikaan iimoodha. Achiin booda fuutanii itti galchitan bakka isin gaafatu sanitti okay gootanii achi booda yeroo takka itti galchitan lammata isin gaafatu delete gootan hanga keessan bichaa keessatti dhiiftan jawaala keessan go iPhone XR kun amma kiyya akkasitti ofirraa keessaa baasaa. Yoo jawaala biraa irratti illee bantanii jiraattan delete keessaa godha. Assalaam.